hundatti illee dhaammatee viidiyoo dalagee akka rabbii Muhammad Bayaan salphina keessa na argisiisu yaa namni akka Muhammad Bayaanitti jireenya gaarii jiraatu eessa jira boo Muhammad Bayaan jechuun nama asumatti tooftaa si baasee asumatti gartee gaachanaa sitti godhee asumatti ajendaa si uume asumatti ma iPhone iccitii teenyaan baafnuuf himaalee nuti. Ambazo siyaasa tenin dinqisiifadha beektaa nama godhuun gaariidha. Wallahi lazim wallahi baare okhiyya tanma bin si jaaladha lubbuchi wallahi wanni qoodoo hoon gaariidha. Badoo akkamitti namni du'aayii godhatu dhabee yaa Rabbi Muhammad Bayaan isaa salphise nagarsiisi jee du'aayii godhamu. Wallahi Rabbi akka yeroo dhiyootti xiqqeenya isaa salphina isaa na argisiisu. Abshir akka salphina isaa xiqqeenyatti salphina isaa yeroo dhiyootti miidhaasaa ni barbaada. Jaartiisaa jalaa fuute moo eenyu qoon namnummaan akkatti adawwiisitti hoon. Ani hin beekan waa'ee jimaa irratti wal lolle isaa oowwa kaasee jimumarra wal loltanii salphina isaa na agarsiisu. Sikoi sheekha namni kun. Nama sheekhaati nama ustaajaati ani immoo wallahi osoo namni halkan salaatu leelii natti salaataa bulu wallahi du'aa nama natti hin qeebalamtu abadan maaliif naan jedhiga maaliif onneen tiyya qulqulluudha keessa kiyya summiin qabu wallahi amma asitti waa siin jaa amma asitti waa akka feete ana goote nama dhiibama si godhurraan waan ta'e warri ispermii jimaatiin dhalate bargaraa keessaa waan qabu. Warri ispermii jimaatiin dhalate balaan qabu bar. Laaboo nuti amtu garaa namaan qabnu namni hanga fedhe kaabatti ol nu kennus maal goona nuti. Lakki isin silaa wal taatanii wajji wal dubbattanii silaa nama walii galuu danda'u. Ani namni na ofirraa sodaadhu maali beeytaa? Ulamaa'ii rabbii irraa sodaadha. Ulamaa'ii rabbii tuqee taanaan dafee dhiifama gaafadhe irraa deebuun qaba. Okay, isaan tuqaan taane. Waan ulamaan ta'in kan warra gaxunullee uumaatti miti. Duuba warra gaxuu waan wajjin du'aayii wal godhuu duroo maal? Rabbi sinaa kan jedhu surraa nan gadhiisi. La beeyta la dogongortee. Nuti jaahiloonni isin jidduu rakkanne rabbi sinaa kan jedhu jaahi. Rakkatanii illee rakkanfamillee. Amma diinaa fi ati gara wanta akka daadhii eebinu gara geemaatti qalbii akkanas deebi. Dhahi jala waa ajendatillee. Jecha moo jechaa miti ati? Jecha. Okay. Sauti moo sautii miti? Sauti. Tun sautii miti. Tun sautiidha? Sautiidha? Tun sautii miti saayibaqii. Hin dubbatamtu waan ta'eef. Tun sauti moo sautii miti? Ta'in amma siyaame tun. Laatti sauti. Khalaas ka. Sagalee. Yes. Wayyaa rabbii. Naaf taa barbaabili yaa wayyaa kun. Aboo ati rabbi sitti haa bal'isu yaa Muhammad Bayaan. Wallaahi rabbi rakkoo sin garsiisin ati. Family taap godhame. Lamaan baay'isa. Itti muddaa adabbii ajaa'ibaatiin gaggeessa. Guys, itti muddaa. Yaa bu adabbii bareedduu tokko na darbaa family. Har'a asirraa buutee taanaan laal har'a asirraa buutee taanaan wallahi siin dhiisu quba qabaadhu. Ammoo mangisti an Oromoo na jaalattuun qabaa baran dhaggeeffadhuan warra gartee amma yoonan geema kana amma geemaan laal namoota tokko jira ummata onnee tana naa kennu ummata onnee qulqulluu naa kennu. Kun abaara namuma waa baratee namuma ilmii amara darasoonni takka warri gartee markaza sheekota waa daawaa gogoduu fi warra waa gartee waa himu kana jala ta'anii dhaggeeffatan kun
yaaboo abaarsa isaan qaban ammoo nan kitaaba kana hunda asii gassi baas islaamummaa keessatti dhoorgaa beek laa dhoorgaa beek hin jiru kun wallahi nabi muhammad addunyaa guutuu rahmataan ergamee miti isa eessa dhaalan jettee jirtareet meeyoo abaariin namaa waan goote agarta antanin ofirraa sodaadhummoo ulamaa'ii qof ulamaa'ii rabbi ani takkaa ulamaa'ii rabbiitillee tuqeelleen beeku yoo dhiyootan ta'e wallahi namni yaa ulamaa jaalatee kabajis hin jiru ulamaa'ii rabbi immoo irraan fagaata akkas Hokutin another one in family nama bira sibo nama dibba sidi fara speciality bantan isa maali sibo matu akame afi maaj simbaro bo atisi maji tan ya ulin galtan situntu bandeti nama meeqa CBC bira jira kinasi hanna thank you top 10 brother lakki nama dibba sadi jennaan mi kiyya banda khati khiyam bana mama biya guys copy link share goda itti mudda hundi keessanuu mee gadi qabaadha copy link share top 10 habibi thank you so much America na tap copy link goda thank you so much everybody warra jere jirtan hundi keessanuu galatoma da tap copy link share goda gaza Lawisi mama biya ne adabu share goda tata goda Mazi, Ayati, welcome to the club. Mama Banu. Asina jala jirtu kana bira jem. Anima mana nama dake nama hintu ko. Nama Arabs. Mutillen godina. Bulokille hin godina. Hata'u. Wanin jedefin kabadisa. Wanin jedefin kabad narakaba jede Mubarak musammatu. Take it up there يا حبيبي. وندي خسنو فاميلي تاب تو كوبلينج ولا يا ماما بان كل في رتري رانفتين غاسن دوغا سدوبا سن amma laal amma gurbaa amaaraa wallahi dheengaddanna arrabseen natti dhaaddateeti kaanee turjumaana nama naa turjumaanu fudhadhee waatisaappii dhayni boo Barita bitee kiwa bibi. waatisaappii dhayni geema sagantaa geemaa itti qabadhe dhaggeeffa adugaa Dhaggeeffachuu jira bari amma bayaan yaa'u wallahi dhaggeeffachuu. hoggasa waatisaappii wajjaa sanu natti dhaaddatee beekta akkana jee achi deebine laayifii seenne laayifii seenne sagantaa guyyaa namaa ta'e akka walirra buune jennee sirreessine jennee hoggaa nuti haasofnu as jala jira amma giiftaroonni Jira bari yaa kadhee fiyya. nuti amma onneen natti horanii qabadhu naan jaan Nama nu malee akka boodana jara achi gara kun namni fayyaa mataa tayyaan malee nama jala jiraa jeen na baqatee na irraa dheesseen siin jedhe sagantaan na irraa diige nama biraa barbaanna amma Bado. Muti khajo. Jarana mutin kaisati mogiya. Bado. Afura illa mama bayaan se jawwala to kona irratti bu'ee shabakaan sirra qaqqabameeti dhiifaman jee. Amma sen. Kerja apa? Yoon siyaada beektaa bareedduu fudhataa beektaa nangaanii beektaa gaa shawaan xiyya sheekaa fi wanni hin jiru fayyaan fayyannee tumatti kan Wallahi dhiira wallahi sina daba siifina daba. Haa faabii dha nama beekan kanaa dabbii isaa dhala garreessinee anaaf beekaa yoo.
Qabuuf deemtaa isa? Hoggaa jannatana beek yaa mirkaan ne beek. Dhibbeefa. Ambar gaafa duraa sirti qobee xiiri jettee wanni ittisuu deemtana fakkaachuu ture. Edaa mirkaana. Amma naa galaa dhufee jira mirkaanaaf. La. Triple family. Akka nama godaa'ee ilaal akka nama godaa'ee jedhee hayya tokko hin agarre. Ilaal mirkaanni oowwee beekama. Ananga mirkaanutti hin jawwar. Ebar ganama gisee ka xiqqoo lullu takka dhoyitee laayif seente nagahuma qabdaa bar. Galgala kun gisee gaggara haakistan. Xiiquu. Affaaqattu man qabne bakka fataan isaan qabne malee haaqiin deetes jetti yarsaru. Nama yoo dubbate dubbii tolu yoo xiiq geelee xiiqiin isaa yeedaloo qabdi faamilii yoo jala dhaggeeffatta laalame. Ammas ilaala ammas xabiyaan ilma namaatun addaa beeyta. Anamma ninja malee abdii shaaqii mangistii qiyya. Galatoom. Thank you. Abaaboo sadii faamilii. Akkasitti yaa Rabbi duniyaarraa isa oofi jedhanii beeyta aboo abaariin bakka hunda abaaboo sadii ol darba. Micaan mata jabataa. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan jaallatuuf hanganaaf isa tursiisaa jira waan ta'eef nama Rabbi jaallatu dhiisaan tuqinaa. Ujarra kun walli kattafaa bar faamilii yaa'oo. Qoy sadii kan ijoollee. Ati abaarsisaa sun sodaachisii jira moo abaarsiisaadhaa sun sodaachistee. Abaaboo sadii ol darba warri keessaa qabdan gaasi. Abaaboon haafanii baasi abaaboon jaamiti. Abaarsiisaa sun sodaachiftee jirti moo. Gaafamsaa shee jaabiri wajjin osoo wajjin taphataa jirruuti beeyta milawwaa jaabee beeyta ibsaan. Family lamaan baay'isee. Milawwaa takka jaabee ibsaan. Isa jalaan baree. Ammas abaaboo ilillii abaaboo jaan ammas. Achirraan bare guyyaa sana. Achi dura wayiin tamti abaaboodhaa tamti ililliidhaa tamti milawwaa la paampiliinoo jaan inni paampiliinoo illee isuma jalaan bare. La paampiliinoodhaa isa maqaan. Meeqatti wal moosifna? Akkuma baratame egaa. Meeqatti wal moosifna? 3. Aboofe dhiirattan sheer dhaabbadhu. Bismillahirrahmanirrahim. Yaa Rabbi leencaan na baare. Jaman dhiiratti sheer godha ambar namni naa dhufa malee namatti sheer godhatu anaa hin beeku. Wallaan man sheer itti na baare isa kam amma baaritti. Tiyyan kee balamtu sama amma baan. Tiyyan kee balamtu yaa Rabbi leencaan na baare isin jechuu jira bar. Yaa Rabbi leencaan baaras yaa Rabbi Allah. Sheer godhadhees deebi'a qoy. Amin yaa Rabbi. Amin urjeebdi. Amin. Mee du'ee godhaas jedhatti warri komantii dhaattes leencaan si abaari isu jaati. Arra silkiin tun alafa buutu naaf isini faamilii bakka takka ta'uun beeytanii.